ilmaan Taaddasaa fi maal Mallasaa anaa miti kan jedhe. Ammoo anuma amma arrabsan kan odoo du'eef hawultiin aadaa beeki. Yaadni amma isaan deemaniin yaada diqaalaati kunumaa shakkiin qabu. Barana Oromoo fi Oromiyaan inuma filatti. Kaayyoo Minilik ka Itoophiyaa takkitti eenyummaa takka qabdu. Bilisiginnaa jechuun paartii Biraanuu Naggaati bar. Akkuma beekamutti Jawaar Mohaammed yeroo KFO'tti makamuudhaan duula filannoo ta'e tokko yeroo geggeessaa turanitti ilmaan Mallasaa fi ilmaan Taaddasaa gidduutti filannoon geggeeffamaa jedhee dubbatee kan ture. Deeggartoonni mootummaa Jawaariin qeequu barbaadan keessumaa dhimma laga Abbayyaa wajjin wal qabsiisanii yeroo Jawaar gumaacha Mallas barreessutti ilmi Mallasaa Jawaarii jechuudhaan irratti barreessaa akka turan ni beekama. Jawaar garuu ani ilmaan Taaddasaa fi ilmaan Mallasaa hin jenne jechuudhaan dubbateera. Eenyutu jedhe laata kan jedhu viidiyoo kana keessatti kan dhageessan ta'a. Kana qofas miti ilmaan diqaalaa jechuudhaanis yeroo sanatti akka arrabsootti kan itti dhimma ba'aa turemee fi kan Jawaar faattiin qeeqamaa turan ni jira. Dhimma kanarrattis Jawaar yaadanni kenne viidiyoo kana keessatti bal'inaan eeramee jira. Haasawa Jawaar kana keessaa waan gurguddaa irraa dhageessu irraa hubattu amma xumuraatti hordofa. Sirna abbaa irree ture kuffifneerra. Sirna dimokiraasii ijaaruudha kan barbaannu. Bilisummaa uummataa ijaaruudha kan barbaannu. Uummanni keenya abbootii keenya irraa kaasee waa sadiif kan qabsaa'e. Eenyummaa isaa Oromummaa isaa qe'ee isaa irratti uffatamuu dhiitamuu dhabuudha. Kan lammaffaa Oromiyaa irratti qabeenya ishee irratti abbaa tahee itti fayyadamuudha. Kan sadaffaa eenyummaa isaaniis kabajuumuuf isaa taatu qabeenya ittiin ta'uudhaaf mootummaa ofii filate ofiin of bulchuu mirga ofiin of bulchuu isaa hojiitti hiikuudha. Kana jechuun mootummaa isaa namoota paartii isaa ta'u filachuu heeraaf seera namoonni sun tumaniin buluudha barbaada jechuudha. Kana dhugoomsuudhaaf kan deemu qaama qabsoo waggaa 50 ol uummanni keenya gaggeessaa jiru kan itti fufaa jirru. Qaama qabsoo waggoota erga nuus egaa umriin qabsoota dabalamnee godhaa jirru kana kanumatti gaggeessuudhaaf kan deemaa jirru. Duulli amma godhaa jirru kuni kun yeroo adda addaatti jechaa ture. Dhimmi filannoo baay'ee duubatti harkifame. Qophiin godhamuu dhabuun boodarra rakkoo uumuu waan danda'uuf uummanni keenya isa qophaa'u dadammaqiinsa nuti uumnuun immoo paartileen biraas qaamni mootummaas akka of qopheessuudhaaf Ameerikaa irraa kaasee asittis kan godhaa jirru dadammaqiinsa gahaatu kan dhufe uummanni keenya baay'ee nama boonsa qaamni mootummaa guutumatti withdraw godhe dirqama nageenya tiisisuutis dhiisee keessaa qabee garuu uummanni keenya gara magaalota 40 sagalii na fakkaata waggaa Harargee fi inni dabalu 40 wayii keessa deemne bakka hundatti self organizing uummanni keenya ufumaaf humna isaatiin beekumsa isaatiin wal hubatee qopheessee rakkoon nageenyaa takka osoo hin qophaa'in osoo hin uumamin nageenyaan kan fixe kan si agarsiisu uummanni keenya hagamta akka qophaa'e yeroo baay'ee biyya kanatti biyyattiin dimokiraasiidhaaf hin qopheefne uummanni keenya filannoodhaaf hin qophoofne uummanni keenya bilisummaa hin danda'u soba kun we prove that soba akka ta'e uummanni keenya of gurmeessee of jaaree kumaatamaan bahee bishaan osoo hin jigin baajanii mootummaa osoo ramadamaniif eegumsi mootummaa osoo ramadamaniif jaarsonni qeerroon dubartoonni walii galanii qophii kana hunda qopheessanii baay'ee sodaachaa ture bakka hedduutti rakkootu uumama jenne rakkoon tokko osoo uumamin dhumuusaa agartu uummanni keenya dheebuu guddaa akka qabu aarsaa kafalee gatii gochuudhaaf filannoo kanaaf fuli reedii akka ta'e dammaqiinsa amma nuti yaadne ol akka qabu qophaa'ina gahaa akka qabu deeggarsa nu godhuutti miti kan laaleen kana deeggarsa nu godhu osoo hin ta'in dimokiraasiidhaaf filannoodhaaf mootummaa ofii filachuudhaaf hammam tokko akka qophaa'edha kan agarre gama ummataatiin ergaa ifa ta'e qaama hundaaf dabarseera sosochiin nu godhaa jirruu fi turre immoo warra nuun falmanis paartilee siyaasaa adda addaatis akka riba keessaa dammaqanii dhimmi filannoo ajandaa guddaa ta'e akka bahu godhee jira akeeka keenya akka dhaabaattis akka biyyaattis galmaan gahaa jirra natti fakkaata. Reefu qaama ifataa jirra beeki ganaadha. Waan baay'ee hojjechuu deemna bakka hundarra kan deemnu Finfinnee teenyee miidiyaadhaan nu filaan jennu uummata keenya keessa deemnee tokko tokko inni jaarra uummata keenya dammaqsina amma dammaqsaa jirra gara fuulduraan jaarraa hojiin itti fufaa jechuudha. Kana keessatti aarsaan dhufuu danda'a haa dhufu kana keessatti wareegam dhufuu danda'a haa dhufu kan tiirru qabsoodha malee daansii miti sirba dhaqanii morman dhufatan kanaaf nuyi uummata keenyaaf jijjiirama bu'uuraa fiduu qabna jennee kana mannu uummanni keenya nu amanee akkuma yerootti kumaatamaan gara galeetti kan bayaa jiru. Kanaaf doorsisni fedhes yaaliin fedhes kararraa kun hundeebifne beekuu qaba namu maalirree kan qabsoofnuuf
abbootiin keenya kan wareegamanii lafatti miti gumaan isaanii maaliin baha maali jennee kan dhaadataa turre gumaan isaanii bilisummaadhaan baafna gumaa isaanii mirga abbaa biyyummaa kabachiifneeti kan baafnu gumaa isaanii waan isaan wareegamaniif galmaan geenyeeti uummata keenya kan jenne gumaa abboota keenya nu biraa kufanii obboleeyyan keenya nu biraa kufanii baasuu yoo barbaadan taate filannoo kana irratti hirmaadhaadha maali wanni reefu ansi hin jedhe waa sadiif qabsaa uummanni Oromoo waggaa 50 darbe eenyummaa isaatiin kabajamu qabeenya ofii irratti abbaa ta'u mootummaa ofii filateen buluudha gumaan Elemoo Qilxuu isaa taatu Taaddasa Birruu isaa taatu Waaqoo Guutuu isaa taatu qeerroowwan kaleessati isaa taatu kaayyoo isaan kufaniif san galmaan gahuudhaan gummaa isaanii baasuu yoo barbaade taate kaayyoo isaan kufaniif san kuni dhaadannoo qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo keessattis bakkoota adda addaattis godhaa turan ittiin deemanidha warra qabsoo Oromoo hin beekne kana ajandaa gochuu barbaada malee of course gummaa baasuudhaaf kan qabsoofnu gummaa uummata biraa kufe kaayyoo isaanii galmaan gahuudhaan baafna jechuudha gummaa baasuun immoo afaan Oromoo wallaaluu irraa dhufa gummaa baasuun immoo haaloo bahuu miti revenge miti kanaaf sunis bifa isaanii ilaalama kan Diqaalaa maal jedhu waan Profeesar Mararaa jedhee irraa kan dhufe Diqaalaa kan jennu nuti baayoloojikaalii miti kan jenne warra yaada Diqaalaa qabatee deemaa jirudha kan jenne amma sirba Salaaleetti irraa kaaseeti Profeesar kan jedhe Mallasaan irraa kaasaa Diqaalaa nutti dhalchaadha kan jedhe kanaaf yaada Diqaalaati kan dubbachaa jirru yaadni amma isaan deemaniin yaada Diqaalaati kunumaa shakkiin qabu kaayyoo Minilik ka Itoophiyaa takkitti eenyummaa takka qabdu mirga sabaa cunqursanii Unitary State ijaaruudha kan barbaadan tooftaa eenyutiin tooftaa Mallasaa maaliin Oromoo gosaan addaan qoodu bakkaan addaan qoodu kanan deemuu barbaadan jechuudha yaada Diqaalaatiin kan deeman yaada Oromooti miti yaada Oromummaa of keessaa qabu miti yaada madda qabsoo Oromoo irratti hundaa'e miti naareetiivii Oromoo keessaa baheedha kanaaf yaada Diqaalaatiin kan deemaa jiran kan ammoo waan saalfannuu miti jabeessinee kan jennudha jechuudha yaada Diqaalaa sanoo kan barbaade taate yaada authentic ta'e original ta'e kan Oromoo kan qabsoon Oromoo waggaa 50 irra deemte karaa sana deemanii deebi'anii deemuudha kanaaf jechoonni isaan gamaa fuudhanii ilmaan Taaddasaa fi Mallasaa anaa miti kan jedhe muummicha ministeeraatu ECA'tti Oromoota walitti qabee yoo na filachuu baattanis dhaan ilma Mallasaa ta'uu kiyyan irraanfatina filannoo nan hataa jedhe maarre kan jiru dachii Taaddasaa Birruuti irra waan tureef filannoon qabdan warra ilmaan Mallasaa ofiin jedhuu fi warra ilmaan Taaddasaa jidduudha jenne ufuma maqaa ofitti baasanii maqaa san hoggaa miidhagsinee tolchinee dhaadan oranee sinuuf komachuun hin taare ofiin jedhan akkasiis Mallasaatu isaan guddise ilmaan abbaa gadaa jechaanii turre waggaa 2 didanii ilmaan Mallasaati akka inni nu barsiisetti filannoo hannaa jedhan maalaa jennurreenu rakkoon jira kana maal akka ta'e beektaa goolii ofii fuulduratti kubbaa harkaan tuqanii waggaatti dhiitteetti galchite maaltu galchiteeru Minilik waan Oromoo godhe yaadannoo Oromoo keessatti maal akka ta'e osoo beekan siidaa Minilik ijaaran san qofaa Minilik faarsan Oromoo biratti Minilik faarfamaa miti jibbamaadha diina kanaaf Minilik kan faarsinuu miti kan gamoo isaa ijaare siidaa isaa ijaare nuu miti waan baay'ee si gaddisiisu agarta baalee dhaqee waan hin arge jara kanaan qeerroo 5,000 wareegamee aangootti isaan baaseef waan takka yaadannoo tokko son godhin gootota keenya busheessa nama Oromoo biratti diina number 1 ta'e miliyoona itti baasanii siidaa ijaaraa fi kana ajandaan godhinaa maal jechuudha Mallasaa immoo akkuma reefu siin jedhe isaan nu ilmaan Mallasaati kan jedhe nummaa Minilik illee irraa dhiifne Mallasaa illee irraa dhiifne jarri kun obboleeyya keenya kaleessa Mallasaa hin doongorsiise malee humnaan gadi qabe malee ilmaan keenya nu fayyanii ilmaan abbaa gadaa odoo jennee ufumaaf deebi'anii Minilikiif siidaa dhaabanii nu ilmaan Mallasaati korojoo hannaa jedhanii maalaa jennurre goolii ofii duratti kuwaasii harkaan tuqanii hoggaa dhiinneetti galchinu maanutti galchitaniin waan hin taane garri fuulduraas yoo kan taate paartiin biltiqinnaa isaan dhaabanii deemanis purely ilaalcha Minilik Unitary State Itoophiyaa olaantummaa aadaa Habashaa jala jirtu
sabaaf sablammoota cunqursanii balleessanii mirga sabaaf sablammoonni keessattuu adda durummaan Oromoon qabsaa'ee asiin gahe xiqqeessanii federaalizimii diiganii yuunitarii Itoophiyaa tooftaa mallasaatiin. Tooftaan mallasaa maali? Qoqqoodanii uummata bituu. San qofa miti. Humnaan deemu. Kanaaf isaan ofitti fidee waan isaan ofitti fidee immoo uummata biratti baatirii itti ibsinee agarsiisu. Bilisiginnaa jechuun paartii Biraanuu Naggaati bar. Biraanuu Naggaa kan mormaa turreef gaafa inni Gomboot 7 tures gaafa inni Zeemaa tures waan biraati miti wal jibba waan inni Guraagee ta'eef miti. Ilaalchi kun biyya kanaaf hin ta'u. Biyya kanaaf kan ta'uu danda'u paartii Bilisiginnaa jechuun paartii ilaalcha Mangistuu Hayilamaariyaam deemsisaa turedha. Kan Akiliiluu Habtewald fa'aa gochaa turanidha. Nothing new. Biyya kanatti dibeetii lama ture. Ilaalchi tokko biyya kanatti biyyi kun wal lola sabootaa fi cunqursaa sabaatiin waan ijaaramte as geesseef rakkoon maddi rakkoo biyya kana cunqursaa sabaati. Kanaaf saboonni hiree ofii murteeffatanii ofiin of bulchaa qeefii irratti ofiin of bulchaa biyya waliin bulchuu qaban kan jedhu tokko. Gara kaaniin biyya kanatti rakkoon jiru sabni baay'achuudha. Kanaaf sabni kun cafallaqame waan kaleessaaf deengadda jedhamu argaa jirta. Sabni kun cafallaqame eenyummaa waloo tokko eenyummaa Itoophiyaa jedhamu kan afaan tokko qabu eenyummaa tokko qabu jalatti centralize bifa ta'een buluu qaba kan jedhudha. Erga humnoonni sabaa mo'atanii federalizimiin gadi dhaabbatee jedhee booda rakkoon biyya kanaa federalizimiin saba irratti ta'udha. Kanaaf federalizimiin sabaa diigamee ji'oogiraafik ta'uu qabaadha. Akka namoota waliin beeynetti maaliif haasayan? Ifaan ifatti afaan isaa irraa waan dhageenyedha bara. San qofaa miti heera ittiin bulmaata paartii isaanii fudhadhu. Paartiin naannolee irra jiran tokkoffaa sabaan ijaaramuun sirrii miti jedhanii kan yaadan. Sabaan ijaaramuun paartiin tokko saba irratti hundaa'ee ijaaramuun sirrii miti. Kana jechuun har'a paartii diiganii borummoo naannoon tokko sabaan ijaaramuun sirrii miti. Kanaaf diigamuu qabaadha. Ifatti waan barreessanii lafa kaa'anii waan afaaniin dubbachaa jiranidha kan dubbachaa jirru malee hamii miti. Waan dhuunfaadhaan baay'een waan biraati. Ifaan ifatti public record. Kitaabilee isaan barreessaa jiran barruulee isaan amma adaamatti ittiin leenjisaa jiran irratti ifaan ifatti sabaan gurmaa'uun ta'uu hin qabu. Sabaan gurmaa'uun qabu wanni saba jedhamu diigamee namni akka dhuunfatetti akka qeenxeetitti ijaaramee deemuu qaba kan jedhudha kan deeman. Kan ammoo biyya kanaafis furmaata qabu Oromoo suuf duuba deemsisanii ayyaanu. Paartii loogoo ofiitu oriijinaal hojjechuu dadhabee kooppii godhutu waa'ee imaammataa nama gaafata. Dhugaa Mararaa Guddinaatu rakkoo imaammataa qaba. Hayyummaa keenya shakkirra galaniiti immoo rakkoo imaammataa. Paartii bakka itti imaammata hin qabne kaafaawwan. Paartii waggaa 23 as jirudha bara. Imaammata ifaan ifatti sagantaa ifaan ifatti karoora tarsiimoo lafaa qaba. Duulli amma godhaa jiru duula uummata dammaqsuuti. Hiriira guddaa irratti dhaabannee imaammata keenya peejii 100 haa dubbifnuu barbaadani. No, we know what we're doing. Beeku isaanis waan godhaa jirru nuyi hin beekna. Imaammata sun rakkoo hin qabu. Sun imaammata keenya namni barbaade ifatti wajjira keenya fudhachuu danda'a qabu isaanis kun waan baay'ee nama yaaddessuu miti. Yoommoo deemnee imaammata kijibaa gara galchinee waan biyya kanatti hin hojjenne. Wanni tokko eessa dhaqee bara garaachillaa maali wanni tokko hin jiru maali. Edgatinaa transformation jedhanii waggaa 5 ittiin nama sobaa turan tokko. Waan akkasii hafuuf nu barbaadani no. Imaammanni uummata keenya ifa bakki wanni Oromoon qabu waan sadiif qabsaa'e waan sadan san hojiitti hiikuudhaan nama barbaachisu. Akkuma isin jedhe eenyummaa ofiitiin kabajamee guddifatee eenyummaa waggaa jennu maali? Aadaa, seenaa, afaan waan sadii of keessaa qaba. Lamaffaan diinagdee qabeenya ofii irratti abbaa ta'uudha. Sadaffaan mootummaa ofiitiin buluudha. Fakkeenyaaf waa'ee eenyummaa fudhadhu. Jarri kun dhiiga Oromootiin ol bayanii seenaa Oromoo awwaalanii seenaa Minilik kan isaan ol faarsaa jiran seenaa Haayila Sillaasee kan isaan faarsaa jiran. No Oromoon seenaa qaba jenna. Seenaa qabsootis qaba. Seenaa kaleessatis qaba. Arras seenaa hojjetaa jira. Seenaan kun barraa'uu qaba, galmaa'uu qaba, leellifamuu qaba jennee kan amannu. Afaan fudhadhu. Gaafa amma aangootti ba'uu dansan afaan Oromoo halkan tokkotti hojiitti hiikna jedhan haga ammaa uumaan goone. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u qofaa kan jechaa jiru. Afaan Oromoo afaan hojii naannoo Oromiyaatu hin taane. Waajjiraalee Oromiyaa yoo dhaqxe barreessituun akka barreessituu malee afaan akka jiru du'aa jira. Wiirtuun tokko hin jiru, waaltinni tokko hin jiru, ogbarruun tokko hin jiru. Namoota dhuunfaa akka barreessaa jira malee waaltiin afaan Oromoo jedhamee I think afaan Oromoo
bakkuma ibsaa guutamaa dhiisee deemetti jira biyya kanatti. Afaan kana guddisuu irratti, seenaa keenya baasuu irratti, aadaa keenya baasuu irratti. Hin saalfatanii seenaa Minilik ol kaasanii seenaa Haayila Sillaasee kan yoo biliifeta. Dhiiga Oromootiin ol dhuftee Oromoo irraa baatee ilmaan abbaa gadaatuuf hin jechaa fandaamentaal gaafii sadii filoosofaayis goonee waan biraa keessa seenuu kun rakkoon qabu waan sadan san humna mootummaatiin beekumsa hayyoota keenyatiin aadaan keenya afaan keenya seenaan keenya akka dagaagu akka guddatu akka baratamu goona. Qabeenya wayyaan irraa dhiiga ilmaan keenyaatiin dhiiga obboleeyyan keenyaatiin hambifanne imaammata tarsiimoo keenya baafnee hayyoota keenya wajjin anuma qofatu beeka jedhameetuma mararaan fuudhee akka fiiguu barbaadan no hayyoota qabna. Hayyoota gama saniin jiraniin looyaalitii kaadiree qofa bakka hundatti xaqaxaqnee ittiin deemu osoo hin ta'in beekumsa dandeettii namni akka beekumsa dandeettii isaatti ramadamee akka hojjetu kan barbaannu. Oromiyaa guddisuun baay'ee laafaadha baay'isa wayi. Garuu akka mararaan madura jedhetti nama barnoota hin qabne ministeera barnootaa godha. San osoo hin ta'in namoota akkaataa dandeettii isaaniitiin ramannee hojiitti deemna. Kaayyoon qabsoo Oromoo kaleessas arras borus tokkuma waan sadan sanii. Eenyummaa Oromoo jechuun seenaa afaan aadaa guddisuu. Lammaffaa qabeenya saamicha irraa hambisanii qabeenya wayyaanee irraa haftee deebisanii characharaa jiran asitti. Qabeenya hanna irraa hafesan saamicha dhaabsanii qabeenya san irratti uummanni keenya imaammataan beekumsaan dandeettii ilmaan isaatiin hiyyummaa keessaa akka bahu godhu. Sadaffaa hattuu fi gantuudhaan osoo hin taane mootummaa naa taaja'uun Oromoodhaaf kan ta'u aanaa santu beeka nuu miti poostadhaan asii gadi tokko isaan arsu poostadhaan maa jettaniidha. Never amma booda Oromiyaa keessatti abaddan poostadhaan namni gadi ergamu. Aanaa xulloo ka bulchu yookiin fichee kan bulchu uummata ficheettu beeka. Jibicha boru korma ta'u hadarratti beekanii jedhan. Ilma boru hogganaa ta'u gosatu beeka. Qeetu beeka, jaarsatu beeka, haadhasaatu beeka. Kaadiree waan nuuf amanamaa ta'eef waan nuti himni calliseetuma arrabaan dheeresseef osoo hin ta'in uummanni qe'eessanii filatee ol erga. Oromiyaa keessatti abaddan amma booda bulchaan aanaa bulchaan godinaa Finfinneerraa ati muudamte kan jedhuun hin bulu. Nama 180 Oromiyaatti federaalitti filchiifna, nama 537 naannootti filchiifna. Jarri kun deebee godina aanaadha bulcha. Filannoon aanaaf gandaa hoggaa godhamu immoo akkasumatti filamee filamuu qofa osoo hin ta'in yoon hojjenne immoo uummanni akka ofirraa buusu goona. Kanaaf waan sadeen kanaaf kan qabsoofnu kuni waan filosoofii baay'ee fuudhanii maqaa adda addaa itti baasanii ittiin fiiganii miti. Wallaalummaa tokkos nama godha. Yoo barnootas taate sirriitti barannee numa beekna waan isaan odeessan kanas uummata afaan fajjeessuu yoo ka barbaannu taate sirriitti beekna. Biyya teenyaa fi ormaafis hin taana beekta. Kanaaf rakkoo sammuus hin qabnu. Siivil sarviisiidhaas gadi hin guuramne. Kanaaf dandeettiin keenyas beekumsi keenyas kan shakkiidhaaf galuu miti jechuudha. Kana garuu soobaan garaa keenya uummata keenya bukeessuudhaan osoo hin ta'in qabatamaan hojiidhaatti agarsiifna jechuudha. Maaltu isaan guuraa jiru sitti fakkaate? Sabboonummaa Oromoo ajjeesuu barbaadu. Oromoo hamilee isaa kutanii waa'ee gaafiin kee waggaa 40 sun duubatti hafaa ture. Oromoo jechuun kun hin barbaachisu. Itoophiyaatu caalaa jedhanii uummata keenya miira keessatti ajjeesuudhaaf fedhii qaban turan. Yes, miira keessaa kakaasaa jirra hin kakaafna ammas. Sabboonummaan Oromoo gaaza qabsoo Oromooti. Biyya kana keessatti Oromoon diinagdee harkaan qabu. Built-in advantage hin qabu. Sabboonummaan Oromoo wabii Oromoo qofa osoo hin ta'in wabii Itoophiyaatis. 60moota irraa kaasee hanga har'aatti jijjiirama biyya kanatti dhufe paatriyootizimii Oromootitu fide. Maaltu isaan aarsa? Tokkomma kan dubbatan waa'ee gootota kaleessaa maa dubbatan? Gootota dhiifnee gantoota afaarsinuu barbaadan isaan. No. Yes. Sabboonummaa Oromoo hin cimsina, hin danfifna, hin ibsina. Maaliif sabboonummaan Oromoo gaaza uummata keenyati. Wayyaanee jalaa kan bahan beeke sabboonummaa Oromootiin. Isaan maal jechaa turan sabboonummaa Oromootiin dhiphummaa jechaa turan dur. Amma immoo maal jedhanii wal taraggat jedhanii. Waanuma isaan dhiphummaa jedhanii mana hidhaa qaalleettiitti
ittiin nama ittiin dararsaa turan santu gaaza ta'ee uummata keenya finiinsee qeerroo keenya finiinsee wayyaanee taankii baankiin isii hanga funyaanii jiru gadi cabsee aangoo irratti isaan baase. Ammas taanaan wabiin uummata keenya sabboonummaa isaati. Sabboonummaa saba keenya hin cimsina seenaa uummata keenyaa kan isaan dhoksuudhaaf deeman hin himna hin calaqqisiifna. Daba uummata keenya irratti kaleessaa fi har'a hojjetamu gadi baafnee agarsiifna. Tokkummaa uummata keenya isaan maal barbaadu har'a? Oromoo diiguu barbaadu, godinatti adda diiguu barbaadu, Oromoon waan walitti qabu hin qabu jedhanii xiqqeessuu barbaadu. No, tokkummaan Oromummaa wanni isaan aarsu maali? Dheeraa dhaqne akka Taaddasaa Faan akka Hajiroo Baleen fa'aa godhanitti kiristaana islaama waliin teenyee qallee riinaakt gochuun uummanni keenya deebi'ee maaliif tokkummaan Oromoo amma isaanii diiguu barbaadan kun sabboonummaan har'a isaan ittiin qoosuu barbaadan kun Oromoo tuffatamuu keessaa gatamuu keessaa dhiitamuu keessaa irraanfatamuu keessaa baase beeki. Lafatti hin dhufne Taaddasaan Faan osoo dhugaa osoo nama waa beekan ta'anii jarri kuni Taaddasaan Faan jeneraalummaa ofirraa lafa kaanitti dheeraa dhaqanii yeroo islaama kiristaana isaanii qalan seenaa qofa miti kan hojjetan tokkummaa Oromoo dhiiga isaanii walitti hidhan. Magarsaa Bariifaan warri islaamaa gamaa bayaa lubbuun bahaa fa'a warri kiristaanaa gamas bayaa waggaa jedhaman Oromummaadhaaf gadi ba'an jedhanii shinnigatti yeroo waliin wareegamanii lubbuun isaan mararteeti miti. Akka namni irra yaadutti gamnummaa wallaalanii turanii qabsoo tursiisuu wallaalaniiti miti. Dhiiga isaaniin tokkummaan isaa akka turuuf kana yaadachiifne nama keenya nu. Kana yaadachiifne saba keenya nu. Of course kuni projektii isaanii jalaa kuffisa. Of course Minilik faarsuu fi ilaalcha Minilikii fi Haayila Sillaasee irratti Itoophiyaa olaantummaa aadaa tokko garee tokkoo qabdu. Sirna nugusaa san deebisanii fiudaala deebisuu barbaadan san jalaa balleessa. Naareetiivii isaanii jalaa balleessa. Oromoo maadanzajaa waraanuu barbaadan isaan miti. Isaan ilaalcha nafxanyummaatiin Oromoo maadanzajaa waraananii qoqqoodanii hamilee keessatti cabsanii akka deebi'ee cabu barbaadu. Nummoo uummata keenya seenaa isaa gootota isaa irra itti himne waan keessa darbe waan itti as deemaa jiru itti agarsiifne akka danfu barbaanna. Maaliifi seenaa isaa keessatti the most dangerous threat amma itti dhufaa jira uummata kanatti. Uummata kanatti. Kanaaf uummata keenya miiraan kakaasu yaas hin kakaafna gara fuulduraas hin kakaafna jeequmsatti dhoofna. Kun jeequmsi uummata keenya fayyadu. Uummanni keenya maal miiratti seenee maal ta'e uummanni keenya waa'ee gootota isaa dhaga'ee waa'ee seenaa isaa dhaga'ee gootota isaa faarfatee Oromiyaa faarfatee murannoo isaa jalakkisee maal ta'e nagaan qeetti gale. Kanaaf isaan waan miira wanni jedhanii laali waan biraati miti. Gaafa wayyaanis kanuma jedhu waan biraan beekanii. Gaafa wayyaanetis namni Oromiyaa jedhu namni Oromummaa jedhu deengadda liishootti jaarsi wayii waan nuun jedhe achi bullee jaarsota jidduu jaarsota seenaa ajaa'ibaatu jira. Gaafa jeneraal Waaqoo achiin bahu warri opidiyoo kun itti duulanii namni akka nagarre godhanii makiinaa isaa irratti Waaqoo hir'uu jedhanii barreessanii jedhe. Jaarsi argee irraa haxaa'uuf hin fiigee shamizaan huccuudhaan waggaa irraa argee dhiisi argeera jedhee deemee warra santu gaafa inni du'u akka gootatti immoo fuudhanii awwaalanii sabboona Oromoo jiraa isaan jaalatan isaan du'aa isaa malee. Ammoo anuma amma arraasan kan odoo du'eef hawultiin aadaa beeki. Maaliif sabboonummaa Oromooti lolli isaan qaban sabboonummaa Oromoo wajjin. Sabboonummaan Oromoo is the most useful force for good biyya kana keessatti. Waggaa 5 duras jechaan ture kana ammas yoo kan taatu taate lammaadhaan maalitti ol lolan? Lamma Oromummaa fudhate. Opidiyoo ture miti maaliif fudhate? Sabboonummaa Oromoo waan dhugeeffateef. Tokkummaa Oromoo waan dhugeeffateef. Oromootti waan amaneef. Nus yoo kan taatu Oromummaa keenyatti namanna. Seenaa uummata keenyatti namanna. Uummanni keenya sakandii takkaafis goota isaa akka hin irraanfanne. Sakandii takkaafis diina isaa akka hin irraanfanne. Sakandii takkaafis waan keessa dabaree akka hin irraanfanne ganamaaf galgala yaadachiifna. Maali sabboonummaan giddugaleessummaa nafxanyummaa dhaare. Sabboonummaan giddugaleessummaa Minilik hawultii Minilik ijaaruudhaan argama. Sabboonummaan Oromummaa afaan Amaaraa kutaa tokkorraa eegaluudhaan kan sabboonummaan walakkeessaa moderate nationalism kan isaan jechaa deeman. Beekna bar. An barsiisaan ture nationalismii. We know. Mararaan nationalismii barsiisa bar yuunivarsiitti. Amma isaanii
malaraa ol tokkummaa Itoophiyaatitti amananiiti wallaalatu akka isaan godhaa wallaalatu akka isaan godhaa jira. They are wrong. Gariin isaanii daba tuffii Oromoo irraa qaban orma gabbaruu tirraa kan kana godhaa jiran. Gariin garuu wallaalummaa irraa beekna sabboonummaa hammam akka deemuu danda'u eessa akka deemuu danda'u hin beekna. Maali qoy finxaalayyummaa sabboonummaa Oromoo maalinni seenaafuu himachuu isaati aanolee dhaabachuu isaati dabni hammeenyi sabboonummaa Oromoo eessa inni maal jedhe sabboonummaan Oromoo maal godhe eessatti kan fiinxatti bahe sabni na keessaa haa ba'u hin jenne sabboonummaan Oromoo qe'ee kiyyaatti abbaan aanaa ollaan na wajjin jiraatu nagaan waliin jiraanna jedhe Oromiyaan tan Oromooti mootummaa filannee irratti bulla Itoophiyaan tan walooti nu hunduu qe'ee keenya irratti of bulchine Itoophiyaa waliin bulchina jedhe sabboonummaan Oromoo zabana baarootumsaati irraa kaasee hanga har'aatti eessatti finxaalummaan sabboonummaa Oromoo kan dhufe sabboonummaan walakkeessa ta'e moderate ta'e simboolii Minilik qabateeti kan dhufu Amaariffaadha simbooliin isaa waay waan hin beekne maaliif fatafatu seenanii ti beekna akkatti kotteedhaan kottee biyya sana kottee takkaan akkatti dhaabnu sittuma beekna zabana jeequu qabnu zabana cufuu qabnu zabana waan godhuu qabnu goon agarsiifne irratti beekna we know it nuti haaraami kaleessan dhalanne qabsoodhaaf ummanni keenyas nu beeka har'a garuu ummanni keenya tasgabbaa'ee mootummaa isaa filachuu qabaadha kana gochuudhaaf dhaabbileen nu qofa osoo hin ta'in dhaabbileen waajjira isaanii akkaataa seeraatiin bakka hundatti banachuu qabu miseensonni keenya bilisa ta'anii bakka hundatti socho'uu danda'u qabu kanaaf yeroo isaaniidhaan hin hidhinaa boordii filannoottis miidiyaattis hin himnaa jechuudha. Kana jechuun hin jeeqaa jechuu miti. Hin barbaadu jeequmsa. Isaanii jeequmsa kan barbaadu. Waan tokko jala muranii sabrii godhuu qabu. Barana Oromoo fi Oromiyaan hinuma filatti. Korojoonis hin hatamus hin danda'an. Namas filannoo kanarraa hambisuu hin danda'an. Maaliif beektaa? Dhiigaan dhufe kaa. Hin qoosuu. Akka jookis taate. Ummanni keenya kadhateeti miti filannoo kana kan fide mootummaan kenneefi akka zamana Haile Sillaasee እኛ ንጉስ የሰጠነው ህገ መንግስት እንደዛ አይደለም ummanni keenya waggaa 50 itti qabsaa'ee waggaa 5 itti gubate itti rakkateeti kan mirga kan argate waggaa 5 waggaa 2 nu ceesa jedhee waan amaanaa itti kennate kanaaf amaanaa san yoo waan waggaa 27 yakka isaan irratti hojjetan dhiifama godheef waggaa 2 kana keessa waan hojjetan yoo gatiitti godhe infilata lakki yoo jedhe korojoo isaatiin baasa wama garuma kamiinuu dachiif samii kana jidduutti ummanni keenya akka hin filanne gochuun barana hin danda'amu yaaluu garuu itti ofuuf maaliif harki hanna bare dooluuf socho'a ilmaan mallasaati jedhaniiru waan inni isaan barsiise yaaluu numa danda'u garuu mallasaanis deebi'een dhufu abbaan irrees beekana deebi'ee akka hin dhufne beekanii heeraaf seera eeganii deemuutu irra fayyaa qaba. Yeroon dubbachuu qabu yeroo namni carriseetti baay'een dubbadhe baay'een boohe baay'een wayi waadde ana qofaa miti abbootiin gadaa jaarsoliin biyya kana Hayilee Gabreeffaan Bayyanaa Sanbotoofaan Makkiyaan faan caccabanii boo'aniiti kan kadhatan rakkoon kun akka hin dhufneef ummanni keenya waggaa meeqa ormaan gidirfamaa ture har'a immoo yeroo silaa ilmaan isaa orbayaan jedhamutti rakkoo biraa keessan seenne baay'ee wayi waan nun dhageenye kanaaf waan nama gaddisiisutu naannoo sanitti godhamaa jira ummanni keenya gidiraa guddaa keessa jira mootummaan furuudhaaf fedhii akka hin qabne jala mureen beekan jala muree konkuluud godheen jira gaafa duraa soraa ijoollee galchuudhaaf yaallu sanitti yoo yaadatte beeta mangistii dhayne guyyaa guutuu achi gangalataa oolle nama abbaa kanaa nuun jedhu dhabne arras yoo kan taatu taate gaafsan torban lamatti daaraashii goona dhaadannoo godhaa jedhu qodheessaa turan waggaa 2 deemna ammas yoo ta'e furmaanni naannoo sanii furmaanni biyya kanatti amma booda mootummaan lolaan ummata jilbiiffachiisuu danda'u ribee lolaa harka kennisiisuu danda'u hin jiraatu. Ijoolleen amma ribee lolaa kun
waggaa darbee farra waggaa har'a irra deeggarsa qabu. Barasan uummanni wajjin dhiibbaa irratti godhaa ture mootummaa amananii galuu didan malee mootummaa amanuu waan dandeenyeef galuu didan malee har'a ajjeechaan mootummaan qaamni mootummaa raawwatu popularize godhaati kan deemaa jiru. Gaaddisa jalatti mari'annee koreen kaa'amee ture. Ufuma muummichi ministeeraa namoota ramadee ture. Osoo koreen sun hojii hojjetee gabaasaan isin deebiin bifa haaraan intarneetii cufanii lola bifa kanaan kan labsan. Ammas yoo kan ta'u taate akka nama dhimma kana keessa beekuutittis lola biyyoota biraatitti godhamees akka beekuutittis waan amma duras waa'ee kanarratti barreessaa ture namni duuba deebi'ee akka dubbisuun waa'ee waan ammas yoo kan ta'u taate lolaan gonkumaa nagaa fiduun akka hin danda'amne hubatanii namuu gara nagaatti dhufuutu irra gaarii natti fakkaata. Olaantummaa seeraa jedha jarri kun amma olaantummaa seeraa uumaa seera cabsaa olaantummaa seeraa kabachiifna jedhan seera cabsaa olaantummaa seeraatti kabachiiftu hin jiru. Kan naannummaadhaan kun ifatti loo isaanii miti duula nurrattis godhamu irratti wantoota baay'ee irratti prescriptionuma hogganoonni naftanyaa amma dura godhaa turani kan ittiin deemaa jiran. Oromoon tokkummaan Oromoo yaada Itoophiyaa dullattii deebisuu san waan jalaa fashalsuuf Oromoo wal shakkisiisuun naannoon qooduun amantiin qooduun nu fayyada jedhanii durirra Haayile Sillaasee irraa kaasee hamma warra ammaatitti deemaa jiru jechuudha. Kuni keessa deemnee dubbachuudhaaf nama saalfachiisas. Ormi yeroo godhu Orma. Kan kiyya waggaa kan jettu immoo amma baay'ee ijjitii miti. Walitti naquu barbaadu. Ramaddii adda addaa waggaa laaltu namoota godina tokkotti waan badaa balleessan fi godina biraa geessu san booda waggaa namni sun balleesse nama godina saniitti warra godina saniitti jedhaniitti deemu. Kanaaf ifumaan ifatti fakkeenyaaf ijoollee yuunivarsiitii irraa ari'an liistii waggaa laalte harki 80-90 ijoollee Wallaggaati. Why? This is deliberate. Waa lama barbaadu. Tokkoffaa ijoolleen gama Wallaggaa irraa dhuftu Oromummaa irraa abdii kutattee naannummatti amanuu akka eegaltu barbaadu. Gara biraatiin immoo Oromoon naannoo biraa isaan qofaa barkan ari'amu isaanii kan jeequ jedhee jara irratti shakkii biraa akka uumuu barbaadu. Basawee kun araaraa miti. Mallasfaan maal godhaa ture reefu kaayyoo Minilik shira Mallasaatiin hojiitti hiikuu barbaadan hoggaan siin jedhu amiin serious waan ifatti mul'atu. Oromoo maal godhaa ture yeroo san manni hidhaa harki 95 afaan Oromoo maaliif dubbataa ture. Oromoo saboota biraarraa adda baasanii Oromoon amma hidhaa kan jiruuf waan ofii balleesseef Oromoo seexana fakkeessuudhaan saboota biraatirraa adda baasanii cunqursaa turan warri kun. Jarri kun immoo asumatti Oromoo adda baasanii walitti naquu barbaadu. Amma bar ifumatti haasaa jiru akka Oromoon bahatee dhiyaa kun wal quban qabne waliin hin jirre Oromoon akka wal shakku nama maal baay'een isaa haasa'uuf miidiyaatti haasa'uuf waan nama qaanessu Ormaan hoggaa godhamu homaa miti Orma keetiin hoggaa godhamu garuu waan nama qaanessu but they will be defeated nam beeka we will defeat them. Dhiigni Taaddasaan wajjin jira dhiigni Bariisoo Waabeen wajjin jira dhugaan Oromoon wajjin jira. Filannoo kanarrattis qabsoo amma goonu kana keessattis gamoo lamatti waati yooki warra sabboonummaa Oromootti amanu warra Oromummaatti amanu warra tokkummaatti Oromootti amanu tokkummaa Oromoo deebi'ee cimsee qilleensa isaan naquu yaaluu kana qaawwa cufatee akka kaleessatti tokkummaa Oromootiin mo'anna yookiin immoo shira isaan godhantu Oromoo gandaaf godinaan amantiidhaan qoqqooda filannoo kanarratti referendamiin godhamu kan wasitti nima. It's a referendum. It will be a vote of confidence on Oromo nationalism, on Oromo nationhood. Gaafa Wallagga waggaadhaan hin ajjeefamna gaafa jedhan waan dubbadnoonni baay'een waan biraa se'aa ture. I know what they are trying to do. Wantoota amma adda addaa dubbatan it's not accidentally miti. Namoonni baay'een barreessaa turan waan kanarratti warri saba biraa ta'an kan Oromoo kana dadhabsiisuu barbaadan. Oromooni Oromiyaa irratti give up godhe naannootti qoodanii karoora qabu waayizawwee Oromiyaa bakka shanitti qooduu barbaadu. Lixa Oromiyaa, Baha Oromiyaa, Kibba Oromiyaa jiddu galeessa kana adda muruu barbaadu. Tes karoora kana hojiitti hiikuudha kan barbaadan. Kana gochuudhaaf Oromummaa dadhabsiisuu qabu. Naannummaa cimsuu qabu. Oromummaa dadhabsiisuu barbaadu. Amantii ol kakaasuu barbaadu. Maaliif luba balaa maaliif jibbama beektaa? Maaf itti duulan isaanitti? Waay waan biraan jenne afaan keenyanii
rabbi keenya akka dhannu jedhan maaf itti duulama warra beeta mangistii jirutti itti duulama waa'ee dhimma amantii kaasanii maaliif uummata walitti buusu waa'ee laali sabummaadhaan waan mo'amataniif sabboonummaan Oromoo baay'ee waan cimeef warra biyya kanatti olaantummaa qabu mo'ataa waggaa 50 waan dhufeef olaantummaa garee tokko tursiisuudhaaf Itoophiyaa olaantummaa garee tokko jala jirtu san Itoophiyaa minilikootaa san hojiitti guraaf tooftaa mallasaa Oromoo ittiin qoqqoodu sanitti hiikuudha barbaadan. Ani gorsi ani qabu obboleeyyan keenya Wallaggaatiifis obboleeyyan keenya bakka hunda jiraniifis duula Oromummaa irratti godhamu malee duula walirratti godhamaa jiru miti by the way. Duula Oromummaa irratti godhamuudha. Wallagga irraa intarneetii cufanii kophatti barattoonni kan walitti bu'aa jiru Oromoo fi Amaaraa Edeet Yuunivarsiitii keessatti miti maaliif ijoollee Wallaggaa qofa adda baasanii isaan ari'aniif? They definitely want this. It will be shame. Dhaloota keenyaaf du'a oliiti. Du'a oliiti yoo isaan Oromoo akkanatti qoqqoodanii namni dhiibbaa irra gahurraa miidhaa irra gahurraa Oromummaa jibbee naannummaa isaa faarsutti yoo kan seenu taate miidhaa irra gahurraa Oromummaa isaa kan kaleessa salphina keessaa nu baase biyya kanatti Wallaggas Arsiis Shawaanis hundumtu dhiitamaa ture kan ol ba'e Oromummaa isaa waan qabateef biyya kanatti Islaamnis Kiristaanis Oromoon Oromummaa isaatiin dhiitamaa ajjeefamaa hidhamaa ture kan ba'e Oromummaa isaa waan cimseef Oromiyaa irratti waan cicheef har'as miidhaan Wallagga irra gahu akka dhaabatu akka barbaadu taate miidhaan Gujii irra gahu akka dhaabatu akka barbaadu taate karaan kanuma kaleessati karaan kanuma Taaddasaa fa'aa irra deeman sani karaan kanuma Magarsaa Bariifaa irratti wareegaman sani karaan kanuma qeerroon 5,000 har'a Wallaggaa Shawaa walitti buusuu barbaadu hattuu gamaa gamanaa walitti qaqqaban aangoorra kaa'aniit ijoollee Wallaggaa bira dhaqanii kan isin cunqursaa jiru warra Shawaa kanatu aangoorra jira jedhanii ijoollee Shawaa bira immoo dhaqanii barri warri Wallaggaa kun warri Arsii kun waa isinitti hinaafanii jiranii yoom namni Shawaa gadi ba'ee lafa ijoolleen immoo isaan Shawaa jedhanii ol baasan sun lafa Shawaatti halkanii guyyaa sharaa oolti beekta lafa qeerroo Wallaggaa qeerroon Harargee qeerroon Arsii qeerroon Shawaa tokkummaadhaan Oromoo jedhe irratti wareegame san ormaaf sharaa oolti Finfinnee keessatti ollaa kanatti jara santu amma ufii bakka bu'aa Wallaggaa ufii bakka bu'aa Shawaa ufii bakka bu'aa Arsii gara hattuu fi gantuun nama tokko bakka buutu garaashii malee nama tokko Oromoo keessa nama tokko bakka buutu isaaniif jecha Oromoon naannummaatti du'a Oromoodhaaf sitti hima gantuu ta'uudha shira gantootaa jala deemanii Oromummaa laaffisuun naannummaa ol kakaasuun gantuu ta'uudha eenyu ganuudha wareegamtoonni biraa kufan abboota keenya obbolaa keenya ganuudha kanaaf tokkummaadhaan kaleessas Oromummaa teenya irratti Oromiyaa teenya irratti cichine yoo deemne akkuma kaleessa hin mo'an kaleessas tureera keessaan kan nu nyaatu arras irra aanna Oromummaa keenya Oromiyaa teenya cimsannee amma deemnetti naga barbaanna gorsi ani Oromoodhaaf qabu Oromummaa teessan gadi lakkisinaa Oromiyaa irratti abbaa ta'uu yoo barbaaddan karaan takkittii qofa kijibni biraan barbaachisu karaa Oromummaati karaa obbolummaa Oromummaati naannummaan amantiin qoodamuun ormaaf nama saaxila nama xiqqeessa qilleensa nu keessa galcha filannoon kun godhamuu qaba it is decisive hiree biyya kanaatiif hiree Oromootiif yoo dhuguma gatiin obboleeyyan keenya nu biraa kufanii ka isin laaleessu taate filannoo kanaaf qophaa'uu qaba abbaan fedhaa filamu filannoon nagaa ta'uu qaba ifaaf bilisa ta'uu danda'uu qaba nageenya naannoo ofii tikfachuu qaba poolisii wajjin walii galee nageenya tikfachuu qaba qaama mootummaatiif gorsan qaban gufachiisuu danda'u sochii kana namoota ajjeesuu danda'u never akka ifaas argutti arga ummanni keenya bakka garaasaa san unuma ga'a ummanni keenya bilisummaadhaan mootummaa isaa ta'u inuma filata kaleessa dhiisaaf hanna wayyaanee wajjin godhaniif dhiisaaf yakka ajjeechaa nama keenya kolaasu wayyaanee wajjin godhaniif dhiisaaf jedhee kan uummata Oromoo kadhate ana yakka kaleessaatiif dhiifne fiirra qondaalota mootummaa hundaaf yakka irratti akka hin dabalinaa you will be defeated again
nuyi lubbuudhaan jiraannee arguu dhabuu dandeenya. Never garuu dhaloota Oromoo kana uf duba deebisuun hin danda'amu. Yakka kaleessaatiif ummanni irraanfachuullee baatu isiniif dhiiseera. Waaqa keessan gaafadhaa isiniif haa dhiisu. Yakka biraa irratti hin dabalinaa, dhiiga biraa irratti hin jiigsinaa. Ummanni keenya Oromiyaan Oromoon irratti abbaa ta'e mootummaa filameen bultu. Itoophiyaan walqixxummaan sabaaf sablammootaa irratti kabajamee saboonni qe'ee ofii irratti uf bulchanii akka gahee isaatiin aangoof qabeenya isaanii qooddatanii Itoophiyaan isaan bulchan hundaafuu hin geechii kan irratti fuulleffadhaan jedha.